raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. maaltu ta'aa jira? Sagantaa kanaan sochiiwwan si'ana naannawa gaanfa Afrikaatti, Impaayera Itoophiyaatti, keessumaa immoo Oromiyaa keessatti gama siyaasaa, diinagdee fi hawaasatiin adeemaa jiran dhiibbaa isaan uuman sakattaanee taajjabbii, qeeqaa fi hubannoo taateewwan dalagamaa jiran irratti gama adda addaatiin dhiyaatan gaggabaabsinee isiniif qoonna. Maaltu ta'aa jira? Yooyyaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo akkam jirtu? Sagantaa keenya maaltu ta'aa jira jedhu isa jalqabaa isinii qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aa kanaan dhimmi irreecha birraa tibbana kabajamaa turee fi ammas kabajamaatuma jiru kanarratti ta'iiwwanii fi jechoonni badoon adda addaa kallattiiwwan garaagaraatiin hubatamaa turaniiru. Qaamonni irreecha jaalatanis warroonni amantiiwwan adda addaa keessa dhaabbatanii irreecha ija amantii isaaniitiin ilaaluun hiikaa irreechaa dabsuun gocha seexanaa fakkeechanii maqaa irreechaa xureechaan danuun dhagahamaa turaniiru. Alagaan walgeettii Oromoo jibbus waan hin beekne fi isan galchine keessa galuunis ilaalcha badaa saba Oromoof qabu miidiyaatti ba'ee lallabachaa tureera. Bulchiinsi bilxiginnaa kan biyyan bulchuuf hin jedhus shira adda addaa xaxuun karaa qaamolee nageenyaasaa uummata irreeffannaaf manaa ba'e irratti dararaa garaagaraa gaggeessuus qalbifachuun danda'ameera. Maarreekaa nutis sagantaa keenya har'aatiin dhimmoota alagaarraayis firarraayis ija gaarii fi sirrii hin taaneen irreecha irratti dubbatamaa fi raawwatamaa turan ragaawwan tokko tokko kaafnee waliin ilaallaa haga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Birraan adda waraanaa kan dhukkubaan oolchii jedha Oromoon yoo birraa barii waaqasaa kadhatu. Birraan ifaa, birraan abdiidha. Birraa yeroo itti yaadaa fi haamilee haaraadhaan kaayyoo fi karoora haaraa qabatanii jireenya ofii akka boqonnaa haaratti jalqabanidha. Kanaaf kaadhimmachuun, fuusisuun, heerumsiisuun, ilmaaf farda bituun kan barbaachiseef kana hunda dura garuu waaqa ganna dukkana keessa dabarsee karraa ilmaan isaanii ifa birraatti isaaniif baaseef horaa fi malkaa ulfoo uumama waaqaa ta'an kanneen sa'a namaan dhuganitti ba'uun irreeffatanii uumaa isaanii galateeffachuun milkii jireenyaa fuulduraatiifillee kadhatanii jiruu isaanii itti fufu. Oromoon birraa ifaa ibsatee ifatti baane jedhee bitimaa saaqata. Masqalatti aansee malkaasaa haxaarratee irreeffatee uumama qabatee marga jiidhadhaan uumaasaa galateeffatee egereef kadhata. Irreechi Oromoo biratti ayyaanota haala ho'aan kabajaman keessaa isa guddaa fi hangafa. Irreechi ayyaana galatooti. Ayyaana Oromoon ittiin uumaasaa kadhatuu fi galateeffatu dhugeeffannaa uummata Oromoo duriiti. Ayyaanni irreechaa adeemsaa fi duudhaalee hirmaattonni kabajuu qaban kan mataasaa qaba. Kabaja ayyaana irreechaa keessaa dhimmi ijoon inni tokko adeemsa yookiin tartiiba eebba malkaa irratti taasifamuuti. Malkaan seera, safuu fi tumaa mataashii qabdi. Nama kamuu dursee kan malkaa haxaaree gaafa irreeffannaa immoo eebban saaquu abbaa malkaa sanaati. Namni kamuu malkaa abbaa malkaa dura bu'ee eebbifachuus ta'ee irreeffachuu hin danda'u. Namni kana godhee argame akka seera gadaatti korma qalee adabamee abbaa malkaa sanii kiisee dhiifama gaafatee araarfata. Kana immoo caffeetu abbaa malkaaf tume. Malkaas kan seera qabdutti malee kanuma arganitti hin irreeffatan. Fakkeenyaaf kan hora Finfinneeti jedhamee gandaa bishaan ujummoon itti guutanii itti irreeffanna jedhamaa jiru tasumaa akkaataa duudhaa irreechatiin fudhataman qabu. Kun sakka bahamaadha. Malkaanis kanuma seera qabdutti abbaan shii itti barbaadamee irreeffatamuu qaba. Kanaan ala wanti taasifamu kamuu irreecha jedhamuun waan danda'amuu miti. Abbaan malkaa akka abbaa gadaa hin muudamus kan gadaan geechanis eebbisu yookaan kan gadaanis bira dabartuu miti. Abbaan malkaa yeroo hundumaa malkaa saniif abbaadha.
Yeroo hunda kan itti eebbisu isa qofa. Gaafa abbaan darbes ilma hangafaatu itti darbee eebbisa malee nama biraatti hin darbuu jechuudha. Kanaafuu waa'een irreecha malkaas ta'e kan tulluu abbaan malkaasanii yookiin dirreesanii argamu malee tasan yaadamuu jechuudha. Wanti bara kana ta'aa jiru garuu namoota ani abbootii gadaatti ofiin jedhaniin seerri kun akka maleetti yoo cabu argaa jirra. Namuma argitu dabareen wal yaamee eebbisaa jira. Akka gadaa tuulamaatti abbaa malkaatti aansee kan eebbisu warra gadaa qaraati malee warra alangee harkaa qabu miti. Fakkeenyaaf bara kana gadaan malkaa irratti eebbisuuf seerri kenneef miseensa gadaa muudanaati malee warra miseensa gadaa beelbaa ta'ee miti. Goobanni hoolaafaa kan nuti abbaa gadaatti ofiin jedhanii dabaree eebbaa warra seeraa saamanii eebbisan akka gadaa tuulamaatti dhoorkadha. Seeras jal'isuudha. Caffeenis mirga isaaniif hin kennine. Akka seera gadaatti warra muudanaatiin osoo gaafatamanii adabbii guddaa qaba. Korma qalanii hoffaltii gaafatuuyyu. Sababa gadaa Oromoo kaabineen mootummaa harka itti naqattee borcaa jirtuuf abbaan fedhe seera cabsee waan fedhe godhaa jiraachuu isaatu mul'ataa jira. Irreecha hora Finfinnees bakka ulfoo seerri tumeef dhiisanii gandaatti eebbisaa jiru. Abbaan malkaa sanaas barbaadameen argamne. Lafa abbaan malkaan jirretti boolloo gandaa bishaanii ujummoon itti guutanii irreeffachuun waaqa kadhatanii galateeffachuudha moo falfala jennaree yaajama. Waan seera gadaa keessa hin jirretu waan Oromoon hin beeknetu kaabinoota mootummaa buleeyyii har'a abbootii gadaatti ofiin jedhanii uffata adii uffachuun waltajjii mootummaa eebbisuuf hoteelarra yaa'aa oolantu waan sakkabaa yookiin aadmalee gochuu irratti argama. Kun dafee yoo sirranne sirni gadaa haala daran ulfaataa keessatti kufuunsaa waan hafuu miti. Kana dhaloonni kunii fi warri sirnaa itti yaaduu waan qabanidha jenna. Ayyaana ulfaataa kabajamaa Oromoo waggaatti yeroo lama kabajuuf si'aayinaan eeggatu kana qaamoleen maqaa balleechuuf duula adda addaa irratti banaa jiranis ifatti yaada isaanii ibsataa turaniiru. Kanneen Oromoodha ofiin jedhanirraa yookaanuu namni ani abbaa gadaa gujiiti ofiin jedhu kan aagaa xeenxanoo jedhamu tibbana miidiyaa irratti irreechi bakka awwaalchati jedhee yoo dubbatu dhaga'amuun dubbii ijoo tibbana hawaasa Oromoo irreecha jaalatuu fi kabaju roomisiifteedha. Namni kun mana charchii warra Pirotestaantii keessaa yaamamee akka abbaa gadaa ta'ee fi bara dargii immoo kaabinee mootummaa dargii turuu hima. Haalli guddina isaa warra miishinarii wajjin ta'uu fi bara 1990 hanga bara 2000tti waggoota 10 walitti aansee abbaa gadaa turuusaa tibbana BBC Afaan Oromoo waliin turtii taasiseen innoo ifa godheera. Itti dabalees manguddoon kun akkana jedha. Amantii Makkaana Yesuusin hordofaa ture. Wangeela baradheen waldaa keessa hojjechaa ture. Hanga bulchaatti illee ga'eera. Isa booda bara dargii bulchaa gandaan ta'e. Bara Addawaay aangoo qabate ammoo dabballee ta'een hojjedhe. Otoon kanaan jiru haalaa fi amala kiyya akkasumallee akkaataa tajaajila an ummataaf kennuu ilaalanii abbaa gadaa godhanii na filatan jedha. Namni haala kanaan sirna ummataarraa fagaatee guddate kun waggoota 10f abbaa gadaatti ofiin jechuun mootummaa biyya bulchaa tureen muudamee gadaa gujii kan ummanni waggoota dheeraaf tikfatee asiin ga'ee inni akka meeshatti itti fayyadamaa ture. Namni akkanaa kan mootummaa dhufaa kufaa hundaaf dabballee ta'ee tajaajilaa ture akkamiin sirnaa fi seera ummataa kabajee kabachiisuu danda'aree? Tibbana immoo haasawa nama kanaa kan miidiyaa TV Araaraa jedhamurraan osoo haasa'uu argame waan baay'ee nama raaju ta'uu baatus dhugaa muudamuu abbootii gadaatiin wal qabatee ture ifatti saaxileera. Addatti immoo irreechi bakka awwaalchati jedhee sirna guddaa ummanni Oromoo guutuun waggaa waggaan haala ho'aa ta'een kabajatu kana ifatti xiqqeechuun jibba irreechaaf qabu ibsateera. Yoo namni ani abbaa gadaatti ofiin jedhu jaarsi mataa arrii dhugaa Oromoo ifa jirtu kana haalee dabsuu fi xureechuuf yaaluu wallaalaan Oromoo fi alagaan maalaa godhure laata. Kanumaa wal qabatee jibbaa fi hinaaffaa warri ilaalcha nafxanyaa qaban dhimma irreecha irratti ibsatan keessaa kan warra Itiyoo Soonsilsaa miidiyaa jedhamu irratti dhaga'ame immoo waan haaras ta'uu baatu daangaan jibba warra kanaa hagam akka ga'u addumatti kan isaa saaxileedha. Qophii ayyaana irreechaaf magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa ture ilaaluun sirna appaartaayidii jechuunis sirna kabaja ayyaanichaa moggaasaniiru. Faajjii sirna gadaa kan hiikasaa homaayyuu hin beekne immoo alaabaa Ijiptii jedhanii yaamaniiru. Warri jibba hamaa garaa keessaa Oromoo fi sirna Oromootiif qaban kunniin waa'ee Oromoorraa dubbachuun dura hiikaa irreecha fi faajjii sirna gadaa gaafatanii baruun maaf isaanitti ulfaate laata. Warri kunii fi fakkaattonni isaanii osuma uummata Oromoo waliin Oromiyaa keessa jiraatanuu
Qabeenyaa fi dhugaa Oromoo xureechuun Oromoo biyya tana keessatti waan ofiisaa kamuu akka jaataneeffatu warra hin barbaanne warra kaansariin jibba Oromoo qabee rakkataa jiranidha. Sagantaa isaanii hunda keessaa waa'een Oromoo xureechuu fi xiqqeechuu dhabameen beeku. Hayyuu Oromoo, hooggansa Oromoo, miidiyaa Oromoo, abbaa qabeenyaa Oromoo akkasumas sirnaa fi ayyaanota Oromoon qabu hunda ija jibbaa fi sodaatiin waan laalaniif guyyaa hundaa ajandaa isaanii guddaan Oromoo maqaa balleessuudha. Fedhii isaaniitu bakka ga'ee fi gammadumoo Oromoodhaaf hawwiinsaa milkaa'ee fi waa hunduu guutee fi caalattuu waan jarri kun ta'an agarra laata. Bullee walumaan laalla. Kallattii adda addaatiin uummanni Oromoo haala ofii fedhuun ba'ee akka hin irreeffanneef danqaawwan hedduun uummata irra ga'aa turaniiru. Namoonni adda addaa amantii isaanii da'oo godhachuun hordoftoonni amantii biroo akka irreecha hin deemne lallabaa turaniiru. Irreechi cubbuudhaa, lafa abaarsaa, lafa gochoonni badoo ta'an itti gaggeeffamuu, lafa shirkii akka ta'e duulli bal'aan yoo taasifamuu haalan mul'ateera. Kana kan godhu immoo alagaa osoo hin taane namootuma ani sabboonaa Oromooti ofiin jedhanii uummata fuulduratti ba'anii dubbachaa turan ta'uunis beekamaadha. Sirnaa fi ayyaana guddaa Oromoon waliin qabu kan kutaaf gandaan, korniyaan, ilaalcha siyaasaan, miseensa gadaa fi umurii dhalootatiin nama hin qoonne kan aadaan kutaalee Oromiyaa hundaa walqixa keessatti mul'atu kanarraa nama dhoowwuun yakkas cubbuudhas qaanidhas. Nama ani Oromoodha ofiin jedhu kamirraayyuu bifa kanaan irreecha maqaa xureechaa hiika sirrii ayyaanichi qabu dabsaa dhaloota malkaa Oromoo irraa dhoowwuun ijuma kamiinuu fudhatama waan qabaatu miti. Irreechi tokkummaa Oromoo ijaaruu aadaa fi eenyummaa saba guddaa kanaa addunyaatti beeksisuu fi Oromoota kutaalee garaagaraa keessa jiraatan waggaatti walitti fidee wal agarsiisuu keessatti ga'ee inni qabu namni qalbiinsaa fayyaa qabdu waan haala salphaatti hubachuu danda'udha. Irreecha maqaa balleessuun, busheechuun, hiikaasaa jallisuu fi ilmi Oromoo tokko akka irreecha dhaqee Oromoo kutaalee garaagaraa waliin agarre gochuun duula alagaan nurratti banurraa maaliin adda jira kan jedhu gaaffii nama hundaa ta'uu qaba. Alagaan olaantummaa ofii tiffachuun Oromoon guddatee akka ija addunyaatti ba'ee mul'anne waan barbaaduuf waan isaa danda'ame hunda Oromootti duulee Oromoo cabsuu fedha. Cabni Oromoo bu'aa isaan fedhan ta'uu mala. Kan gowwaan Oromoo saba isaa irratti duuluun immoo maal jennu ree? Inni immoo bu'aan addaa inni barbaadu maali? Miidhaginnii fi guddummaan saba isaa kan isan gammachiifne maaltu isa gammachiisa? Gaaffii kana warruma sirna saba isaanii irratti alagaa waliin duulaniif dhiifnee gara danqaa bulchiinsi bilxiginnaa irreecha baranaa irratti godhetti haa dabarrume. Wareegama ilmaan Oromoo kumaatamaan itti kaffalteen kan aangoo qabate bulchiinsi bilxiginnaa gaafilee sabichaa nan deebisa jedhee waadaa galuus waggaa waggaan waraana isaa bobbaasee uummata Oromoo irreecharraa danquu aadeffachuun irreecha baranaas akka uummanni bilisa ta'ee hin irreeffanne godheera. Baay'atee walga'uu Oromoorraa sodaa kan qabu bulchiinsi Abiyyi Ahimad waggaa waggaan lafa Oromoon walga'u marattuu waraana isaa heddumminaan itti erguun uummata hiisisuu, reebsisuu, ajjeesisuu hojii isaa godhateera. Irreecha bara kanaa kaardii nu isinii kenninuun malee hin deemtan jechuun sabboontota dhoowwatanii ijoollee bilxiginnaa fi kaadiroota isaanii qofaaf hiraa turaniiru. Namoota irreeffannaaf deeman karaatti danquun deebisuu, reebuu, hidhuu, kan fedhan immoo ajjeesuunis gocha mootummaan kun raawwachaa jirudha. Gabaasa OMN tibbana qabatee baheen immoo magaalaa Bishooftuu qofatti namoonni irreechaaf ba'an 300 ol mana hidhaatti dararamaa jiru. Haala kana irreecha dhaqxee kan taajjabde gaazexeessituu Masarat Dhaabaa haala armaan gadii kanaan fuula miidiyaa ishee irratti maxxansiteerti. Irreechaaf wareegama guddaatu kaffalame. Ayyaana Hora Arsadee dhufee kabajuu kanan jalqabee yeroon kutaa 11 bara durraa jalqabee ture. Yeroo sanatti namoota Oromummaa isaaniitiin boonan eenyummaa isaanii sirritti beekan, aadaa fi duudhaa Oromoo beekanii fi sabboonummaa guddaa qabantu deemaa ture. Yeroo sana Arsii Lixaa ammaa Baalee durii kan taate Adaabbarraa yeroon Bishooftuu dhufuu namni si gaafatuu fi karaa darbuu si dhoowwu hin jiru ture. Irreechi iddoo wal argaa Oromoota kaabaa, kibbaa, ba'aa fi dhiyaati. Caalatti immoo aadaa uffannaa, aadaa sirbaa fi loqoda Oromoota hedduu iddoo itti walirraa barrus ture. Oromoon kallattii hundaan dhufee wal argee karaa ittiin yaada, quuqqaa, komii fi deeggarsa ittiin waliif qoodas ture. Bara kana kan na dhibe inni guddaan garuu nyaadhu garuu hin nyaatiniin maali? Irreecha Hora Finfinnee irratti mucaa reefu lafaa ol dhufaan tokko baga geessan irreechi nageenyaaf mallattoo tokkummaati jedhee fuula miidiyaa hawaasaa isaan maxxanse osoo sa'a lama caaliin
haalan beekamneen duusaa warreen isa beekan maxxansuun gadda ibsatan. Akkamittii fi maaliin ajjeefameen hin ibsamne. Gadda isaa qabannee akkuma irreecha Finfinnee xumurreen gara Bishooftuu imallee naannoo sa'a 6tti karaan seensa duukamirraa Bishooftuu seenuuf imalli uummanni hedduun godhee osoo hin milkaa'in hafe. Sababni isaas baajii kan qabu qofatu darba kan jedhu ture. Baajii kana Oromoon kallattii hundaan dhufu eessaa fuudha? Eenyutu kenna? Gama biraan ammoo deeggartoonni fi miseensonni paartii biyya bulchuu akka waan namni kan biraa lammii lammaffaa fi hin barbaachisneetti akka waan kuftee biraa hafteetti si ilaalaa si bira darbu jechuun taajjabbii bal'aa gaafa irreechaa agarte lafa keecheerti. Irreecha bara kanaa Oromoon akka fedhasaatti akka hin kabajneef duulli mootummaan bilxiginnaa gochaa ture miidhaan inni geessises kan laayyootti lakkaa'amuu miti. Namoota hidheeraa, reebeeraa, ajjeeseera. Gaafa akka fedha keenyatti kaabaa kibbaa baadhiyaa wal agarree nagaan irreeffannu uumannu haa agarsiisu jechaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Qopheechuun kan isin biraan ga'e Angurmeechaa Gammachuu Gulaalaan Dubee Wayyeechati. Haga torbaniitti lafa nagaa tura. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar